goote daraa waan hin sitti dhaame. Baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo sirraa fagaadhollee carraa jiruutiin siin dagadhu aniyaa. Baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo sirraa fagaadhollee carraa jiruutiin siin dagadhu aniyaa. Hunuga akkuma agartanitti amma manarraa bahee karaa isin daawwachiisuuf deemaa jira jechuudha daawwattoota kiyyaa. Hunolaal amma manarraa gabbee karaan isin daawwachiisu waan isin agarsiisutti deemu jira jechuudha. Wanni nan isin daawwachiisu deemu arra waan babbareedaa taha na wajji turtii gaariin isin hedduu takkaan isin jaaladha waan arra waan bareedaa isin qopheessitiin dhufe waan takkaan isin qopheessuuf deema nafaana turaan isin. Toftoota warri nu daawwachaa jirtan hunolaal qorqorroo agartanii. Qorqorroo sana faaya addan jeeti laala. Qorqorroo agarru jirtanii? Qorqorroo agarru jirtanii miti? Haala kanaan jechuu Itoophiyaa akka taate isiniif adda baasuu fi akka Itoophiyaa taate akka Oromiyaa taate takki akkasi jechuudha. Akka miidhagee fayyaa qabdanii jirtanii jajjaba maaliif jirtan daawwattoota? Maaltu jira isin bira? Waan sitti dhaame ni yaadatta laata? Eessa jirta? Eessa jirta? Eessa? Hacaaluu Hundeessaa Rabbi biyya irraa sablisu. Eessa jirta? Eessa? Jee isinii sirbee du'e Rabbi biyyaa sablisu irraa du'aa godhaafi. Seenaa hedduu nu dhiise nutis bikki jirru gaa eessa jirta jennaan waa yaadadhe nama mumkin eessa jirta jeena gaafatu irratti waa yaadadhe akkasii gaa hordoftoota haala kanaan akkuma agartanii jechuudha. Wanni sitti hime ni yaadatta laata? Gammachuu warriin karatti dhaafeetti naa guutaatama akkasii. Hin babbareeddu mee bakkattoon tullaala. Hin babbareeddu. Mooni bareeddi moo? Wanni sitti hime ni yaadatta laata? Wanni sitti hime arraa Hacaaluu sirbina godha jechuudha. Sirba isaa akkanaa fi akkasii dubbiin jaalalaa na fuutee dhattee galtaa jeeni. Ika jaalala koo walaaltee malee baadhaa dhumnoon dhufaa olee bubbulee eega horiin jaala narrasi jaalee beenuu kan koo kan kee. Sitti laala horofon dhoqqee ni agartanii gandaan hin jiru dhoqqee makiinaan asiin jecha galtee jechuudha. Wanni sitti hime ni yaadatta laata? Jirtanii jajjabaan isiniin jira. Warreen na jaalattanis hedduu jira. Warreen na jibbitanis hedduu jira. Warreen immoo na dinqisiifattanis akkasumatti hedduu jira. Warreen lubbuu na baastanis hedduu jira jechuudha. Warreen san keessaa warreen na jaalatuun hin jaaladha. Warreen na jibbullee guutummaan jaaladha jechuudha. Kana jibbus maaliif na jibba hin jiru waan hin nama ta'eef jibbamuus ni qaba jaalatamuus ni qaba jechuudha. Humaa rakkoo hin qabu. Warreen na jaalattanis hedduun isin jaaladha. Warreen na jibbitanis hedduun isin jaaladha jechuudha. Hunda keessanuu tokko ka jibbee tokko kan hin dhiisuu hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan ilmi namaa hundi waan nama ta'e uumameef waan wal qixa naateef jechuudha. Tokko kan hin keessaa jibbu hin qabu. Hundi nuunaaf tokko akkumni kun wal qixaa miti dhugaadhaan hin beeka. Garuu warreen na jaalatanii fi warreen na jibban guutuun hin jaaladhan. Akka tokkotti ilaala waan hordoftoota fiitaan namni na hin jaalanne nallee hin laalu nallee na hordofu. Warra na jaalatan waan ta'aniif hundi isaaniitu waan na jaalataniif jecha na hordofan waan ta'eef hedduun jaaladhaa hedduun isin kabajaan hunda keessanuu hin filu addaan nama kun maaliif na laaluu dhiisee kun maaliif na jibbee kun maaliif koomantii naa barreesse hin jiru. Koomantii feete naa barreessitus koomantii waan feetettee na arrabsitus waan feetettee na arrabsitus yeroo ammaan tana yeroo nama laalee namni san maaliif akka naan jeje waa'ee namarraa ol bee haasoo hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan yeroo ammaan tana namni waan feetee ka dhufee mallas akka jee hin dhageenye ka dhufee malaaxaati akkanatti tuqeetu
nama dubbii na barbaadee je anis ka dubbii na barbaadu fadhu ka dhufee hanqa akkana na tuqutti jechuu dubbii na barbaadaasi na tuqeesi nan tuyines hin jiru maaliif natti hin dhiyaanne achi taa'ee koomantiidhaan waan fedhe na arrabsee takkii waan aan jee malee nama sanirraa nama san anirra hicaaluun qaba sammuunis haa ta'u waan fedheenis haa ta'u saniifuu inni sammaa na arrabsaa akkan ol bee barinni san akkan na arrabsee hijeessillee hin komadhusillee hin arrabsan obboleettitii obboleessa hundi keessanuu jechuudha ilmaan oromoo waan taataniif alagaan nan arrabsitu alagaan maal jetteen na arrabsite afaan kiyya hin beektu waan hin waan hin beekneef jecha na arrabsuus hin dandeessu nallee na arrabsitus akkasiin isin hin jaagaa hordoftoota kiyya saniifuu warreen na arrabsitanis yeree fullee akkumaan isin hin jecha viidiyoo durarratti isin mareetiin jira viidiyoo san kararra osoo hin deemutiin isinii mare achumarraa eegaleetiin itti isinii guute jechuudha. Viidiyoon isinii mareessan jechuun namneen na jaalattan hedduu jira warreen na jibbitanis hedduu jira warreen na jaalatuu fi warreen na jibbu hunda keessa hunda isaaniitti isiniin jaaladha hunda isaaniitti isiniin kabaja kana kabajus niin kabaja kana jaalatus niin jaaladha ka hunda isaanii garuu niin jaaladha isiniin kabajaas jechuudha. Warreen na jaalattan guutuun hedduu jira warreen na kabajanis hedduu jira an hunda isaanii onnetii keessan jirtan hedduun isin kabaja hedduun isin jaaladha hunda keessan warra tokko na jibbatan jee isin jibbu onnee tiruu keessan jirtan hunda keessan walqixaan isin jaaladha abalu komantii fokkottuu na barreessee abalu akkasnaan jee abalu na arrabsee diileetiin godha abalu akkasiin godha jee isin arrabsu addaan isin hin filu oromoo kun islaamaa kun kiristaanaa kun fokkotaa kun bareeda jee adda isin hin filu jechuudha amantiinis adda isin hin filu nu hundinuu ahammishee oromoo ta'uudhaaf hedduun isin jaaladha warra na jaalatan guutuu I love you hedduun isin jaaladha jechuudha akkasii daawwattoota fi hordoftoota kiyya akkumaan yeroo durarratti isin hin jee warri komentii na barreessitanii na arrabsaa jirtan kun akka isin akkana jettanii waa hedduu naan jechaa jirtan na gorfaddaa malee na arrabsina gorsaa caalamanii na arrabsitanii na arrabsuu baattanii wanni irraa tartan hin jiru jechuu namni iftee jiraata gorsa keessaniin furadha warreen na arrabsanii arraba keessaniin furadha gorsa naa ta'u arrabni keessanis wanni hundi na fayyaddi malee wanni na goddaatu hin jirtu jechuudha garuu wal arrabsuu wal qeequu wal maal godhu haadhiif nun isin hin jaa maaliif jennaan yeroo ammaan tanaatti maaliif jennaan wannummaa hunda keessaa ilmi namaa suuraa namaa fuudhee akkas godhu suuraa namaa irratti waa barreessu waa maal jechuu waa postatu akkana ni jira aadi kun maali kun fokkina qabu garuu an akka kiyyatti wanni dhaamsa isinii dhaamsuu barbaadu bika kanatti wanni takkaffaan dhufeef warreen nama arrabsitan hedduu jira warreen nu jaalatan hedduu jira warreen nu dinqisiifatan hedduu jira warreen akkasuma nu jibbitan hedduu jira harkaa keenya hin dandeenye maaliif oromoo ta'uu keessaniif hedduun isin jaaladhaan oromoon ta'illee hedduun jaaladhaan hundi keessanuu naaf tokko ija mirgaa ija bitaatu hundi keessanuu kun na arrabsa jee isin filu kun na arrabse komantii jala jee isin arrabsu aadii na arrabsitanis fudhadheetumaan osoo maaliif jennaan arrabni ammaan tanaa waan ni jira miti akkana jee isiniif hin himu jechuudha saniif obboleen kee hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja yeroo durarratti isiniif himeetiin jira guutumaan guutuu jechuudha akkasii walaa kabajnu walaa guddisnu wal bira haa dhaabbannu bikka deemtanitti kun haabalutu jettanii walii hin filina wal guddisaa subscribe walii godha wal cinaa dhaabbaddaa xiqqaa ammaan tana irra YouTube banatee lafaa ol keessa arraan tana yoo inni arraan tana waa banatee lafaa ol kee ammaan tana subscribe godhaa guddisaa namni kun haa guddatu afaan oromoo haa guddatu haa nu cinaadha akkasii kun xiqqa kun gudde jettanii hin filina nu cinaa dhaabbaddaa hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajna hanga viidiyoo biraatti walitti deemnu assalaamu alaykum hunda keessan isiniin jaalladha warreen na jibbitanis warreen na jaalattanis hunda keessan isiniin jaalladha nan jibbina jeetis isin hin karadhu na jaaladha jeetis isin hin karadhu maaliif jennaan hundi keessan naa takka waan taataniif warreen na daawwatan kana daawwatu na jaalalaaf na daawwata kana jibbuu isinii jira dhiiraa haa ta'u dhalaa haa ta'u hundi keessan akkana jaalattan akkana jibbitanis niin beeka kana jaalatis na jaaladha kana jibbitanis na jibbaa isiniin jiru komantii badduunaa keessanis na arrabsitanis isin takkana isin takka si'attanis naa if beeka an eenyu kan ta'e waan if beeku jecha ifitti hin mufadhu jechuudha akkasii hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatiin wal deemnu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu baay daawwattoota waan inni olbaa jiru oloo qorqorroo argitanii qorqorroo biyya teenya qorqorroo tanaan akka biyya jira beeytan qorqorroo
واي قرقرو أولون البوجر سني فين تدبي أولو هو بيبي هو غرغاري أوف نين تدبي يا درا وانين ستي دامي لا في خبي جمتو تكولني تب أكم نجيا فيا جرتني جذبة ما لجرتني سنين جتا فيديون أكسمتيجا أك أما هنو أجر تنقلبتي نمني هدون أكي جتا جرتن أوروميا مي جتا جرتن أوروميا كونو كما أجرتني تين ببريتي فوان قوتي أكنتي حالا خنانجة شودا مالي فرانكي تاجرتني سو فرانكي سهنا سنين جنني ما زادن برانكي متي فهموا أجي فدا مال تاتن كمين برين إثيوبيا نافنتاني أوروميان إثيوبيا دي ستينجرا أوروميان نكاسك